Rammoo lafti tokko minatti guyyaa jira isaatii. Duratti qixee galuun qaba. Arra bareeche nagaradhee galuun qaba. Eda fiigicha wayii tureennaan bareecheen dachaafatiin hin galee re'aa tole. Kana fixee waameen naannarraan bitu ta'ellee iyyee caraanee gurguradhee galuun qabarra kan. Kana asgora narraa bitaa. Niw istaayilii jira, waan babbareedaa jira, waan gaggaashaa. Asgora narraa bitaa. Baay'ee mi'a babbareedaa namatti tola. Niw biraandii bichaadha. Asgora narraa bitaa. Asgora. Fayidaa jira. Asgartu. Jirra akkam. Nagaa keessanii? Nagaa. Nagaadhani? Jirra. Baanni asgora atti hunda immoo akkasuma suuqiin deemaa jira. Innaan sadii waamtu dhagaa maqee. Har'a waan babbareedaan fidee dhufe. Reefuu haraadha moo? Moo takka gurgurteetta? Akka ajaa'ibaatti reefuma hin jalqaba. Dhugaa'e? Dhugaa. Meeqa dhabe? Maalan inni kun? Miindaa. Mirindaadha? Meeqa dhabe? Maal mirindaa kana birrii 300 gurgurtu isin hin jedhan? Boleessa. Baay'ee namatti tola. Isa beekama. Nama furdisa. Lakki maal Haadha manaa keefisiin ta'a. garaanti qofu danda'a ulfa wayii sitti fakkaate maal mirindaa birrii 300? Bakka jijjiirradhu bitadha numna kee. Inni kun hoore? Asgora. Qoricha sin nagaddaa? Maal kiliinika akkasitti laxafattu kan suuyee shaggaadha jechuudha. Lakko buleessa kunarraa bitta yoo ta'e bitti. Inni kun qoricha? Asgora. Maal ati kana geeffata goree jirani maal nama waamta dabalte? Bitti kanarraa gabaa korra naafatini. Inni kun maal ati? Isheen qoricha argatta. Qorichadha? Meeqaan gurgurtaa? Birrii 2,000. Maaliif gargaara? Liqimsi. Nan liqimsa? Ittiin liqimsaa qofaaf faayidaan qabu jedhu. Faayidaan isaa moo? Booda argimta jijjiiramsa sirratti ta'u. Maaliif gargaara? Isin natti himtuu hin dandeessu? Murii dheeraa jiraachuu hin barbaadda. Maa inni akka ajaa'ibaatti barbaada malee? Bakka anarraa biti kun murii kee dabala. Haa gowwaa. Kan hin jedhu. Gara kumaatti ol sii guddisa. Kan hin jedhu. Maaf oduu toora hin qabne odeessituu isin. Kotto gaambiraa bitaman narraa bitaan jirtu. Asgora. Oduu toora hin qabne odeessuu kana yoo isin barsiise isin. Obboleessa kumaaloo narra dhaabatte. Jechuun umurii. Asgora. Bakka jijjiiri bitadhu. Kun hooree? Birrii 37 shee. 37? Maal isheen? Liqimsaadha. Liqimsaaf gargaara? Qoricha maalidha? Liqimsaadha. Kuni maaloo bittee hin beektu maal godha? Jechuun maaliif fayyadan jedhe faayidaa sanatti himta. Liqimsitaa qorraafi. Qorraaf gargaara? Qorraaf gargaara. Maal oduu makaroora hin qabne haasoftu isin irra moo? Maal ta'e? Inni uffanni kun Asgora. Uffanni. Maali waa magaggaashaa fi meeqa dhabu? Birrii 932. 900? Maaloo isin qaala'insa kana gadi buusaa. Asgora. Bitaan jirtu. Walii galaa jirruuti. Maanna ta'uu itti mataas kee dhagaadhani? Obboleessa koo asitti mataan mataas dhukkuba? ganama ariifadhee buna nu geenye. Dhugaa. Maal deemtee duddureessi? Kana naa guddaare. Dhugaa. Maaloo adana du'ee. Akka goota buna kee dhugi laaqana kee nyaaddu qosi dhugatti haa ta'u baay'ee si jaalladha maaloo. Deemati rakkoon jiru. Haa ta'u. 900 800 ani gaarra calaa argadhetti fayyadamee qaala'insa gadi buusuun barbaada. Sanni kumaadhe kan 500. Sanni 150 gurgura. Qabeet asgora namoonni asgora qaala'insa gadi buusaarra calaa koo itti fayyadamee. Abeet asgora. Maalo ajaa'ibaadha. Asgora namoonni. Nagaa fayyaa. Akkam jirtu? Baani. Isheen kunoo. Innoo fatalaati. Akka kana dhaggeeffadhu. Maali nagaadha ta'u qullaan hin tolchitamoo? Hin tolchitaatte. Egaa ciisii kositti odeeffadha. Uffatan bitu adii. Uffata bitu? Asgora. Innaani yoo asgora hattini. Akkamiin beektaa? Sagalee kee. Ani immoo akkamiin beektaa? Ankoometi shakanni kun. Namatti irratti laaddatee deemee. Ani immoo carraa argadheetti fayyadamee qaala'insa gadi buusuun barbaada. Kan namaatti. Kanaa gurguree buna dhuguu deeme namatti.
Amma akkuma isheen kun mee? Inni kuni birrii kuma tokko dhee birrii dhibba tokko fudhadhu. Qaala'insa gadi bu'u natte? Qaala'insa gadi buusuun barbaade. Gargaareen egaa. Awwaara nama kanis. Lakki lamatti hir'inna jedhee miti. Gurguruun barbaadan jedhe birrii dhibba tokko qabdaa? Dhibba tokko? Nama ciisii kositti odeeffadhu. Maal Nama lamitti gaariitti fakkaate garoon akkatti fi ilaalu hin jiru birrii. Kunoo fattashee dukkisii tokko birrii kan himti jedhamu hin jiru. Jakoo daattee tuba deemtaa dheedhi deemee baasi. Maal ta'e kuni? Kanaatu mini maal wasi hin fidaa maas baay'ee dayyaa daddanaa nama kiyyaa ifattanii naannoo kana jechuudha. Atoo jaamman gosa koo adeemta maal inni ati sabaa taati garuu? Kanneen nama kadhattiin walaa fudhatee deema kana. Dhugaa'e? Kunoo asuma danaa naa laate inni tokko adeemata deemee miiloo bollaa adeema dha. Maali? Biddeen gosa kanaan da'u biddeen deemsine maal dhaabbattee walaa dhufu bitaa? Hello. Maali baay'ee maal natti hiikate yaadana malee baattu. Balleessa dhaggeeffadhu mee? Amma eegoo barbaadde maali fidhaati birrii yoo qabu naan jedhaa isaa dhaabbattee mataa dhukkubu bitaa Illee anoo siin fidaati. Hojjumaan qaala'insa gadi buufna. Qaala'insa amma gadi buusuun barbaade? Awwaara manna ishee. Kana dhibba lama dee birrii 50 fudhadhu. Shantam. Eeshi. Kan hin jedhu fuutee taate? Sadee ilaalu. Fuutee taate? Fuutee taatte. Anilee. Mana afurti jira man. Afurii? Wayyoo nan bade. Maal abaarsa wayii qabda balleessa? Mana afurti mana jira. Ishee tokko deengada bijaama tokko binnaan isheen tokko jalaafannaa irratti wal lolanii mataa wal dhoosan. Kan hin jedhu? Mana afur. Isayyuu immoo wallagga keessatti haadha manaa furfuu taati bara namni lafarraa dhumaa jirutti haadha manaa furfuutee irraa dhashu beeku. Isaan madalu. Madalu isaanu. Arfasaa irraa dhashaa wajjin taatee tam? Isheen kun hoo? Isheeni? Ishee kana birrii dhibba lama dee birrii kudhanii fudhadhu. Ancarraa kanatti argame fayyadamee qaala'insa gadi buusuu samii barbaadeefi. Birrii kudhanii? Walumatti sassaabita. Kan hin jedhu? Walumatti qabeemuu si. Iddoo kana immoo gara Finfinneen deemaa yookaan fiduu uffata yoo si fide hin barbaadda? Uffata naaf iddoo? Mucaasa tokkoo fi egaa isaan ammoo uffadhee ilaaluure? Qoy uffadhee sagana walii gallaa dur. Uffadhee ilaalu? Gaafa bultii meeqaan deebitta gaafa 12 deemaa gaafa bultii 15 eegisiin fidaati. 15? Gaafa 15dha? 15 illee gaafa 18 eegate. Gaafa 18? Gaafa 18. Noi mijatuuti guyyaa an beekamnetti na eegi calluma siin bilbilaa. Kanuma waliin dhootu gaasin immoo iddoo tokko dhaabattanii sila. Egaa walumatti qabeensi fida. Qoy kaa ta'uu meeqoo hin ariifatiin abbaan isaa dhufe dubbiidhaati. Qarshii baattee hin jirtu? Birrii 10 hin jiru. Hin jirtu? Yoo si fuuluma keenyatti tole akkamitti si ilaa'ee nama gaariitti fakkaata. Akkasumadha kan hin jedhu. Boqqolloo qabadii mafaallee facaaftanii isin kan narra kadheemaa hidhaatti kee faalsi dhuga tokkoof caammaa raadiyoo. Akkas araddaa keenyarra mee? Ila akkas goloolee dhaabata. Akkasini? Qamadiin, boqqolloon kun akkasii roon araddaa keenya keessa. Hin facaaftaa qamadii fi boqqolloo faa? Kunoo goloolee dhaabata gidduu kana dhufnee si waraabnaa miidiyaa galtuu kana TV keessa galtu dhufu jedhanii. Akkasii hin jedhu? Dhufuu taane innis akkasii guyyaa sanatti himu akkas taana? Guyyaa isaa gaanii maal sitti hima? Akka gootu? Mee dhangaa'ammoo nyaattee taanee dar? Ooma ishee kana nyaadhu? Maal duuteettu? Nyaadhu mee? Akka gootu? Ishee kana immoo takka irratti boqodhu mee? Maal ga'e jira duuteettu? Uffee kamaal si ajjeesanii xuuxanii si ta'in maal ga'e jira? Dabaladhu mee ishee kana? Hanoo dhugaa agarsiisa waa'een kee hoo? Nyaatee taatarra dhangaa? Nyaat guutaa isa waraabata. Asedi mee asedi. Maal ga'e jira duuteetta? Maa? Inga galde? Maalan beeku. Olen. Ofumaadha manaaf hin qabatta malee ta'uu dhangaa argitee hin beektu. Dhangaa argitee hin beektu. Maleeti. Manaaf hin qaba gaa. Akka fedhe haa ta'uuti. Ishee kana haadha manaa keessa sadiifaaf laadhoti. Galadhee ijoollee fi gargar kukkutee mana hodhisiisa malee amma surree tokko. Kuteen kutiini. Surree tokko ngada bitee miila garaa garaa keessa baafatanii adeemu ijoolleen lama surree tokko. Dhugaa'e. Surree tokko keessa galadee adeemu. Waan rakkinni akka kanaan jedhu. Anoo akkasumatti siiraalee naanii fuuluma keenyatti tole gaaroo siin fida. Ilaamee rakkinni kee kummee. Eegoon moo jedhi anoo siin fida. Innoo haa ta'uu kan fedha haa ta'u maalaan godha garaamatti na gadde. Maalaan godha kanumaan godhu hin qabuuti abbaan isaa dhufe dubbii haa ta'u waan barbaade ta'u. Inuma deessi gaashee. Qaala'insi gadi buusu immoo karoora koo ture. Kana 50 birrii 10 fidda. 50 kunoo. Kana immoo 200 birrii 50 fidetti.
Shantama kunis. Shantama fidi. Ana walumatti qabeensi fide guyyaa kunoome. Ana amma funyaan qabattee naani ana sitta jaa'ee Maal sitta jaa'ee kaasii kee malee kaasii kee malee kun. Saamunaa qabda. Saamunaa inni asin jiru. Gaafa taanu na fidaati. Inni rakkoo yuun qabu. Akka gootu dha. Saamunaa biti maal shaaworii malee galle toluu teetta. Saamunaan qabdaare. Maal beektaa kana. Amma haala kana itti fufnaan inni boorduuta. Haadha manaa furduuqa. Kun umurii dabaladhee kana taa'ee liqimsi. Umurii dabalaa? Umurii dabalaa namicha akkasumaan jedhee babbaa shaqataa. Jiraachuu masaa umurii dabalata immoo. Haala kana itti fufnaan boorduu taasisin jedhe. Kun immoo. Jiraachuu masaa manatti galuu yaaddeera. Kun immoo qoricha qorraadha. Kana immoo taa'ee liqimsi gaa. Qoricha qorraadha? Boorduu dabaleessa qote akka haala kana itti fufteena. Maalaan godhaa. Kun immoo biiriidha. Qamadii boqqolloo facaanee tatteem. Kun akka saraddaa keenya deemtee si argisiisuu hin danda'aso? Qamadii boqqolloo amma argatte ittiin galmeessa kana yeroo nettu. So no kuntaalaan facaanee burcuqqoodhaan safarree gashaa jirra. Akkasini? Ilaame hafuura rakkinaa kana meetta akka maal jedhaan atoo duuteetta maal kee jira? Maal koo jira sallee? Ilaa inni si rakkisu kuni akka kaalsii koomeerraa naa dhumu. Tolee dhimee? Kaalsii dhuma argite asii? Akka kaalsii keetii kana koomeerraa naa dhumu ilaa inni si rakkisu. Tolee jettu? Akka ilaame akkuma durbummaa lafa kana bara kanaa lafarraa badu rakkinni kee kun. Tolee badu. Maaltu jira sallee? Kutaan nyaataa dhiye. Keessa kaawwatte? Birrisaa immoo qarshiisaa booruma fidi malee abbaan sana dhiisu gaa dhufee masa. Ana walumatti qabeensi. Ani nagadisiisee mannaan si kenne dhugaa dhalaa. Fuuluma kee ilaalennaan natti tolte too. Fiduu masira jiraata malee. Achumaan fudhattee mannaan immoo dubbii biraa ta'a. Magaalaa kana keessa yeroo badaa deemu. Akkama fudhadhee namni karaa irratti na beeka. Namarraa fuutu malee gashiin beektaa jechaadha. Anoo nan gashaso walumatti qabeensi fida. Akkas taanaan immoo dubbii biraa ta'a kan masira. Walumatti qabeensi fida so. Jedhega. Haa ta'u ilaamee jedhega. Jabaa dhoga. Eeshega. Soo qalee. Maal kun rakkattuu nee sabaa ati jedhe. Maal aggu. Maal kunoo waan ajaa'ibaati. Tole gammasi. Abeet as goraa namoonni ammayyuu afeera as goraa. Anis maal du'ee jira bina as goraa. Kan namitti kanarra fitee magaaluun qaba gaa. Akkan godhee malee fala biraan qabu. Qofaa ankoon gadi buusa gaa qaala'ee. Agak. Ya kata namitti kanarra fitee mangala malee. Amma oo dhufte dubbii biraa. Arra qaala'een sanis gadi buusumaan qaba qofaa kun. Bây giờ như chú có là đủ cái gì? Amma gaaw dhufee dubbii biraadha. Maal immoo jedha gaafa si dhufee noona dhiisu. Eessan naqadhee fixeen jedha. Dubartii tokkotti dhufee anuu kun gabaa waliin birrii qarshii fixee harka qullaa ijoollee kootti galaattee lafarra gangalattee boonyaan inni haadhuma manaa kun walitti fakkaattee nagadisiisnaan kenneef jedha. Hin ta'u kutaa kun immoo. Poolisootatti daldala seeraaraa nagaddanaan jedhee dhufee reebee na ajjeesee namatti lafa kanaan akaachisen jedha. Haadhu mana eega gaama dhaabadhe. Maleen akka itti maan dhiisu. Si kan ammoo haa keessatti na agata. Ambe haa qabu. Subaal malee godhaa. Yes. Amma na wayya. Achi kana galaa mee? Naa fittee. Mee achi kana galaa. Maleeti. Naan sitti Naa fittee ittam. Eegaa kun gurguree fitte jiraane meeree tokko. Baay'ee natti tole. Saganamaa iyyaa'uu waa tokko ittiin gurguratu ni ga'a. Eegaa maalani waan biraa ammenya farra waan tufteetti fakkaate malee sagalee kee waan cufatee fakkaata sanumaaf iyyaa walte. Dhiisime. Akkami dhabeettaa gaa?
kunoo akka itti gabaarraa na ajaa'iba waa'een gabaarraa. Dubartiin tokko dhuftee lafa kanarra dubartiin jedheen dhiiroo mana garuu dubartii moo jedhee wayyaa hijaamaan uffanne malee dubartii mana waan ajaa'ibaati. Dhiiraan hidhaata. Dhiiroo mana garuu maa hidhabee taate haadha manaa furiin qabaa isayyuu immoo Wallagga keessatti ijoollee haadha manaa furii ijoollee dhashaamne Wallagga keessa namni satatti dheedumaa yeroo akka itti Innoo haa ta'uyyuu tiishi rakkoon qabu qarshii koo naa kenni bakka. Eegaa qarshii kee mana dhaggeeffatu sitti ni maaga. Innaan anoo kunoo ijoolleetti waan uffisu dhabee haadha manaatti waan uffisu dhabee ku edee lafa kana gangalatee foonyaanii wajjin bo'aa olii waan sidii godhe. Taruudha nama rakkatte nama zansiisan ni sirriidha. Eegaa naan harka ammoo qarshiin qabu kunoo boorsaa qullaadhaaf siin fidaa dhennaan uffata kenneefi lammaffaa ammoo tuni poolisoonni isin darbar feete kuma carraa. Maal jechuudha? Inni naan fidaa boonnatti raasii fudhas calmanii dhaggeeffatan. Naan akkuma carraa poolisoonni isin darbarfanii daldala seenaa kana gaddaa meerree eeyyamni keenyaa jedhe. Asitti reebanii na ajjeesanii lafa kana namatti dhufee ol qabe naannan mana. Daldala seeraaraa maalidha? Ani asin ture mini siin malee namoonni tuqanii. Ati maa beekta kaarras boorachi boorittana cidhatta ka sinimmaa seera isaanii. Ammati fixxeettanii. Fixeera garuu qarshii konaa kennita. qarshii tokkotti hin gurgurre. Gurgurre. Poolisota reebena irraa fuudhee siin jedhe tokkoffaa lammaffaa immoo namatti dhufee lafa kana gangalatee boonyaan dhugaa. Amma qarshii konaa kennatan. Waa'ee legeeddida oduu akkasii qarshii konaa kenna. Maal taa'atu na dhaggeeffattee? Qarshii konaa kenni jedhaa jira qarshii konaa kenna. Qarshii keen jiru jedhe maal naa Fidi kaayira qattere sitti laadeen so kemini. hin jiru. Naa kenni qarshii koo. Qarshii Naa kenni qarshii koo naa kenni bakka. hin jiru. Naa kenni seedaa jira. Koy.